sochaase. Na wajjin haaseega. Ana mamii akka mana tilmaamta ana mala maas jaalatu manum sin jaaladhu kan laaltu kun. Ifmaa gootareesh. Jechuu ofirraa madaala kaana makaan maaliif beekuuf beekamee? Ofirraa madaala miti. Ofirraa madaala ofirraa madaala ta'e nama jaalatu jechuun jechi kee dhuguma osoo adda baasuuf beekamman. Laa nan jaalattaati. Nan jaalattu. Rakkoon kee kana sobdii jettala. Ani dirqamas jaalattu. Sireesii bas na kabajaa na wajjin injiraame. Nan jaalattu kan jaalalti xabaa miti. Waan taasonni kee bakkaan sirrii miti. Sirrii miti injiraame sirrii miti. Sirrii ta'uu baate gaafii deebisne malee akka sirrii ta'uuf naasofnee beeki. Anuma haasoo kana guutuu dhugaa bar'oonnee sochaasuu jiran jechuun isa kabajeeti. Jammara akka isa kabaju beektaati. Hin beekan sirriitti akka tana kabajuu hin beeku. Yaa sanumaa fayyaasu kabaju. Garuu amma meeqta ja'a amma maatti beektaa bakka ati amma itti natti tolte ani jaalalli yoo na qabdu dhiira miskiina irraa na qabdi jettee turte. Dhiira kan ijji namaa laallee ijoollee miskiina bakka argee baajaalatti irraa na qabdi jette. Ati amma namni ati jaalatte kun nama qaaman kallattii agarte moo nama miidiyaan agarte jaalatti irraas qabdee boottee beeti sirkanna. Dhugaa deebisi waan tokko. Sokkan akkanan jenne laata. La'aan kan jaalataa ture lafatti wal garree achumaa wal jaalannee. Maa jechuun siimaa jira bar. Achuma wal jaalachuu eegallee. Bukkuliif tanitti moo? Itti fufni gaa'ee kan jaalaltiin jirti. Jechuun eessatti agarte bakka dalagaan jirtu ati? Moo gaafa garaa? Yaani osuma wajjin deemnu wal garre injiraame karaa taarifa fa'a. Yaani achitti wal garre malee waliin jaalanne wal agarree eeguma achi yedda yaani walii ta'uu eegallee achuma walitti himannee si jaaladha. Okkeen si jaaladha. Kanas. Gariyaa dhufta yeroo meeqa wal agartan? Waliin agarree gaggaafsanii. Waliin agarree? Waliin agarree gaggaafsanii. Maal ta'e? Bas jawwaarama wajjaa sana malee waliin agarre. Maali beektaa adama miskiina dhugaa dubbatta amma fakkeessaa amma shamarree hargee dhugaa dubbatte osoo hin beektu. Wanti namni si nyaatu beektaa waanni dhugaa dubbattan bakka osoo garii taatee bar abadan hin dubbattu abadan. Laa yaani dhugaa jiru san nama himtaa maadama rakkoo qabsilayyuu. Namni ni soba amma dhugaadha. Achasi isa wal jaalattanii booda silaa inni si argadha siin jedhe. Amma alama kan gaafina jaalalti hogguu nama qabdu kana nam tokko yoo wal jaalattee walii galee walitti hime silaa gammachuun jiraata rakkoon qabu. Eega isaan wal dhabdee jaalisitti dhagahame moo jaalis qabuu isaa wal akkamiin firra beete yaani ati? Laa gaafuma wajji jiru likkuma hin jaaladha. Osoo itti nima cinqamaa turte lafuma agarte? Laa oduma achi hin ta'in oduma wajjin haasoynu injiraan. Garuu naan galle an akkaati jette. Jaalalti si qabdee bootteen beekame? Yaa. Isaatu sirraa taree moo isa du'e moo maa bootte? Maa du'e hin jira namni wal jaalatee wal dhiisuu hin jira mitiire? Eega gaafa adda baate sitti dhagame bootte? An gaafumaan isa bira jiru naman bu'aan akkuma waan na biraa deemee tokko.
Kana namni tokko jaalatti qabdee jedhamee beekamu yookaan gatii jaalaa kan beeku gaafa jalqabaa baruu fi gaafa adda bahu. Ati caalaa lamaan kana keessa abdii gaafii kana na gaafadhumee harma Keeniyaa keessa hedduu Suudii keessa deemtu jedhi qoyimee booda gaafadha. Akkuma siin jedhe nama jaalatti qabdu tokko gatii jaalaa kan inni beeku guyyaa wal jaalatuu fi gaafa adda bahu kan inni beekamu. Ati osoo isa bira jirtu maaf bootta? Isa siin jedhe moo? An amala makiyyaan ganaallee waan adhiisoo hin ittiin fakkaatu sii galtee. Akkama bootta? Osuma jirtuun sii bo'aan takkaati deemnaa quxuliira siin kaa'u bas amala makiyya isaan akka feetit deemee. Inshallah osoo jiru maa naa bootta akkamiin naa bootta mi'a? Jirtuun si jaaladha. Otuma jirtuun si jaaladha. Takka kunnaan bas quxuliira siin kaa'u. Jaalalli namoota si gargaarsanii waan biraati miti. Ati ka fedhaa jaalattamoo ka onni jaalatta? Ta'an orumarraa hin jaaladha. Okkee qoygaa ka onni yogguu jaalattu anamma anaafatti wal jaanaa jennu osoo an jiru. Haati sarkannaan jirtaa qashti akkam nagaa akkam bultee si wajjisi hojjaasaa wal agarra maaltu si boochisa? Rakkinni kee maali? Waan takka hin taane silaanii beekta abdii qabna akka wal agarru. Iddoo kanatti maaltu si boochisa? Sibo anna boochiste akka gayyatti ishee maal godhu dandeenya? Ati jaalala fedhaa qabda kaatan fedhaa yookaan akka mungkin kaafattee buufaa dandeetta isa wajjuu. Kaafadhu hin jedhu boo Innaa nama nagaa qabda kamii boottaati? Ari hojii kee wallaahi abdi. Dhugaatti hinde amma nama tokko wal jaalatta nagarta maal taatee boottame meelees bootta sodaan kee onnee kee keessa sodaa. Atis kalas jaalattee hin garreeshi maal goota? Ani wallaahi injiraam iyyuuma sagalee isaa dhagee himimmaan bakka kanaan dhufaan beekuun. Isheen osuma isa wajjin nagaa qabdu moo? Sagalee isaa dhagee himimmaan sun nagaa qaba bas itti haasa'uu nan dadhabaa iyyuu. Abdii miira keessa seen. Bakka kun jaalala miti kun akka jaalala foonii jittaan fedhaa san jaalattee kun jaalalli sirrii miti. Akka ammaa jaalala isin qabdu. Waan feete fudhadhu jechuun waan feete asii ta'u. Jaalalli sirrii isin qabne akka ammaatti. Maali bee? Miskiina wayii tokko na fakkaata namni jaaladhu gartee. Miskiina odoo waan biraan ta'in bas baxaamii nagarrama wannummaan isaa hundinuyyuu. Udahi. Amma madaan sun jira. Jaalala ammoo. Jechuu lubbuun jira. Lubbuun jira Si jammar dhalaan osoo ati lubbuun jirtu si bootta si ajjeefte jiru amma eessi rammeen? Asuma jira. Amma hoo jaalatta? Yaudah. Nah, bar anjatun maal beeta wanti isin namni injiraan rakkinni shamarri qabdu beeta awwala akka badhaas jaalatti. Amala keessan akka badhaas jaalatti odoo hin ta'in amalli keessan onnee qulqulluu yoo isinii kennan onnee namaa if akkatti kophee keessa faallistanii nama keessaa baatan si jammar si gatta. Odoo akkasuma godhuun ta'in yeroon takka gisee dhalaan takka isin jaalatte if goggootan bas muudii wayii akka waan dhalaan guutuun akkasumas si jaalattu wayii qabaa jette bas hin jiraame amaluma dhiiraati kun.